nagaa jirtu hordoftoota keenya. Kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessanuu bakkuma jirtan nagaan isinirraa haa jiraatu. Kanatti aansuun pirankii ajaa'ibaa tokkorraa qopheeffannee dhiyaachuuf deemna. Pirankiin sun maali yoo jettan saayiba mucaa kanaatti marraa hiriyaa dhugaati. Jaalalleedha gara hundattuu waa baay'ee walii qaban jechuudha jarri lameen. Ana mootiyyuu na shakkaa pirankii akka isa godhu waan beekuuf na wajjin hariiroo bilbilaa hin qabnu. So kanaafuyyuu gara saayiba isaatiin seenuufiif deema. Akkam gootare? Oma inni garteen jaleen wanni raawwanne akkan jirta akkanaa softa maaf waan akkanarraa haa softa riyyaadhaa mii jedhanii ani gartee dubbima inni hin jenne fayyadameeti hangam akka gartee hin jiraame yookaan waan dubbii isaan taane tokko hangam akka inni ofii fudhatuu fi yookaan immoo hangam akka anaan loluu danda'u hangam akka gartee yookaan wal lollata ammoo kanaaf wanni beekamu jiru hordofaa. Akkasitti nu hordofaa like share subscribe gochuun nu jajjabeessa isin jecha. Prankiin kun wallahi prankii dhugaa irratti hundaa'e jechuudha. Prankii akka namaa walitti himanii maaliin hin jiru. Prankii dhango qopheessinu keessa prankii dhugaa irratti hundaa'e qofa. Kanaafiyyuu inni namni tokko inni beeku hin jiru. Akka ijoollee jetteen beektaa situ na dhiyaataa waa mara relation mara yoo waliin qabna. Kana likki bakka akka waan sirra waa odeeffannoo waan tokko sirra waan jedheetitti haasaa bar ijoollee dawwale. Amma baay'ee beektaa kun namaaf nama walitti buusuudha malee tokkoffaadha kun isaa ta'e hin qabu. Facebook isaan deemsa guyyaa tokko namni waan haaromsin irratti misiree waa'ee dandeettii namni nagaa fate hin jiru leetanka. Wanni ammoo marraja akkanaa kanaan deemaniif ammoo wanni hiriyyummaa dhiyaaf kan deebandeessuudhaaf fi buqqisuudhaaf yoo foorumii akkasii kan ka'anii hoolota sanii fayyadaman malee ani diimaa gurraacha guyyaa tokkollee bilbilaanillee ta'ee feesbuukaanis ta'ee guyyaa tokko salaa malee kun namaa jedhee hin deebicha nama haaraa wal jechaa. Mushi isaa miti namoota jiru. Edire atillee la muudin barbaachisu jedhi wanni jettee sirraa bahee yoo jiraate ahli wasaale waan kana jedhe jechuun dandeetta namni osoo hin beekne illee waa dubbachuu danda'a sii gale. Fayyaan qabu miti dire atillee sillee ma beekaa godhe ani ma beekaa wallahi billahi yoo wanni yeroo tokko namni beektaa abdii amma jidduu sana wanni kun marti ka'eef yookaan rabuun eega qabame amma booda bakka hojii dhala ta'e waan jedhu faa yaada namni sii gale garuu ati immoo kana yaadda jedhee yaanne uma fedhallee osoo ta'e qabatama immoo waan anaaf si walitti qabnutti dubbatame haasa'ame sii gale kan namni biraan beeyin. Abboon adee taaramu ani nama tikeetii hojii tikeetii numaatee akka hin tuffannee beekamu deetamaa taasise taaramu maa dogoggolu waa'ee makan keetuu namni nagaafatee waliin naasoo ammucaa diimaa gurraachaa isaa bilbilli isaa kan akkanaa hin beeku feesbuukii isaa hin beeku. لا والله بالله بيك يعني وان سافين بين وان يوكاسي كوفا بيك جدي انا ابدا دبر وانا كوفا بيك ديتني ابدا تو يو يعني مجتي تنتچا سامي سيغله لا والله بالله وان ادريت وان لا ككتني لينجر وان دوغا وجل قبنيتني غرتي ولا مسيسن لينجر سيغله وان سرا باي دبتا كو جرات كسوبان قمني غرتي جلسي وان كان Aku ani arah budak kepat reno di sini atas jangkrik nori sini atas sejarah tumbeda. Tidak anakku juga kan kena mati tu pada ada macam jangan nanti taramu. Wallah, na ma bina itu na ande ma tu na arsa so durawan kana na softa ka be ko tayo. Oh, nama inde inde nedadi. Ika jere sini sini pura cuma nanti. Ya boleh sekian ni. Wan amma ila idire dageta wana softa miti atille. Aku rapi sih menjadi rapi. Mungkin kita boleh jadi. Jonin nak kepat apa? Jonin. Fabar wallahi billahi mbeka waan si fakkaatun beekaani dire waa kamii fiyyuu ati goote waan goote sii gale waa kamii fiyyuu hiriyummaa moo namni nasiiba hin jiraami hiriyummaa ma yookaan abduma boruutti wal biraa cita waan ta'eef sunumaa miti waa kamiifu jajjabaadhu garuu sharafa boota kanaan seneene wallahi billahi dhugaa dubbachuudha. Abboon adeeffatu obboleessa kiyya arabu yoo waa'ee rakkee dubbate. Itti shidaa jirra. Akkasitti arganneerra. Argannee jirra. Saayiba isaa qaaliidha. Dhumarratti maal wanti anaaf inni jechuun piraankiin angoo turan jedhee ture gara hiriyaatii isaatiin isa garaa na jabeessi malee garaan keessi baay'ee hagan bakka hagana garaatti jabaadha jedhee iyyaanne innaa dalagamu jiraaf amma deebisaa nu dhaadate piraanki wanna akkanaa gaaf dura anarra dalagamee ture ani ma faaradhaan nama waan beekne akkana na godha minaaminaan jedhee baay'ee na aarsaa ture anna waan akkasiiti sanuma fagan garaa itti jabaadhe garuu hiriyaa gana rifachiisuun hin malle waa kamiifiyyuu waan nuun jedhu adeebisu waan nuun jedhu laala. Itti shiddan mallee. Wali. Sirriitti itti shidii waa takka habiibi. Ola eegganaadha. Idireen illee nyaatamee haadha. Salaamu alaikum.
Inda walini panjau fi dawala innu. Jana fi buta dia ada wala mo. Ada hordoftoota keenya malee step itti aanu hagani deebisuuf wajjin tura hangati. Deemseera ammallee maal akka jiru ilaalla. Abboo? Eegamaarree oduu beeraa qabattee ittiin jira jecha akkasii gadi jettee deemte. Waan rakkoo guddaa qabu miti beektaa? Kalas bisa tamma walumaa galatti yaani onna tille waan goote miti walumaa galatti kalas rabbummaan ummoo safarma keessa nan dhaabi wallahi lama labboo yaaki kammara yaani osoo nan eeganiyyuu nama oduu qabatu nama jijjiitaa nama akkasii ta'e amma boodallee hiriyyummaan illee hin jirtu obbolummaan illee hin jirtu atillee jireenya mataa boora buu safara waliitu nu dhaabin kama booda maal taate se eega oduu dubartii qabattee oduu dubartii irraa fuudhadha oduu dubartiiti miti kaa kun diree maal taate se kiiloo kan kee guddaa eenyu maa walitti warra balqaaba kiiloo kan kee waan guddaadhaan seegaa ture. Anillee akkasumas eege wallahi billahi waan kana gaddeebitee boota kanas arguun seene dire dhugaa. Mabba gaddeebummaa mitiiti namni nama oduu beeraa oduu dubartii qabatee deemutu nama waan isiin jettee irraa namni duraan amala akkanaallee hin qabdu waan akkanaallee sirratti hin agarre eeganillee waan namaa ifee nama waan namaa qabatu. Anu duraanu nama sisee kana yookaan immoo waa mara keessa waliin yookaan laayivii ta'aa hedduu wajjin dabarsu kana maraan naga'e sii galee waa kamiifiyyuu ammatti nama waliin illeedha karamaan bahin bahin. Dhaggeeffadhu anuu karaa ati baateen bayu amma booda eega nama akkanaati taate. Siigalee amala qara hin qabnee fi jijjiirama qara hin qabne eega dibiddeetiin akkanatti qabanne jettu taate. Atillee amma booda jiraachuu dandeetta akka karaatiitti anillee akka duraaniitti jiraachuu danda'a jechaadha. Siigalee yookiin nama wajjin jiraattu atillee hin dhabne yookiin anillee nama waliin jiraatu hin dhabne. Haala amalli kan kennatti tollaan atillee haala amalli kee tarii sitti toluudha hin beeku. Sitti toluudha naan waan akkanaa fuuteetiin hin odeessine jechaadha. Tolaanuu akka namata kana hojii jiraanne immoo tuyuu dhumarra yookaan immoo arabuun qabame asin deebi'u jechaaf akkuma ijoollee biyya arabaa yookaan waan tokko baxabbatu deebitee ta'e waamee kan baxabbataa ta'e. Ini kalau malah nam nindubar. Ani musti miti ti nulle akka inni si miti numaan illee na beeka jechaadha sii galee. Waan namallee akka makka hin dubbanne beeka. Yoo dubbaddellee yoo akka icciititti akka hiriyyummaatitti waan namatti haasofne si tokkochatti haasa'i. Sanii achitti abbaa fedhattillee waan namallee akka hin dubbanne waan nama kamillee akka hin dubbanne sii galee. Amma booda ani kijibaa ta'eetiin ani haasa'ee miti. Easy godha. Akka malee goon baay'ee garaatti jabaanne. Hello. Itu resi darah kere. Nyatam temu nyatam. Mana jatuh turte. Bismillah itu resi be. Ay, kancala gubat Danis gab dura. Dan deh bibi. Halo. Habibi kancala gubat Danil. Kuno ambe tu mire isan nergen. Mana anjete? Harga kan ni cama? Maalif lakkoofsa haaraa kiyyuun qabdu fuudhee itti kenne lakkoofsa haaraa kiyya maaliif fuudhee itti kenne lakkoofsa kiyya atin beektu sanii fi barsan. Baramma managgade ho'yo amiti maali jennaani naatee mataa garaana nyaate wayii siin baati. Gaafa ho'ii dinarra dibbidee turi beetiin jedhee akkasatti abboo bannaati gadi dhiisinaani. Akka biar kennite mon kennine amma xumura irratti. Lammata nan dandeettu iyyattaare. Akkasi istaayil olii taanee jirra mistira ndoosi. Maal lama taree amma shaanaa irratti hordoftoonni si ilaaluu jiran.